Guamiti waan taane ranaa soino si galee. Akkamitti soba? Isinumaatu yaa miti duranis. Gurbaa kan nuti lambaasin hanga sooyyame dhaggeeffadhu. Asii hogga dhufan nama nagaa taaniiti waan nagaa haasan. Nuti obboleeyyanis hin jedhu. Honguu achi garagaran nuti arsooma siin jedhan gartee. You know? Nuti arsiidha wajjin obbolummaa walitti hin qabdu. Kun uummanni mul'uudha. Maal jettee meenaa dubbadha? Sila bok qilleensa irraa nama sodaatanii kan nama hojjaasuu hin dandeettanii isin. Afaan sodaa si gattai. Bokofa. Si gattai nura. Salam. Maal godhatamu? Wah. Sama wanni wuti jette kana ma dhiirummaa qabdu balee soora biyyaati. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi billahi aruusiin tun ammoo. Aruusiin kabajaan kan ummanni bar ummata diqaala dabar diqaalaan kabajaan qabdu beeta. Maali beeta? Ugu jaarsi isaanii manaa deema dhage ugu jaarsi isaanii manaa deema hawlaatitu ulee mana ulaa dura kaatee wanni jaabeete. Oye wanti tun akkamitti kana kafartee. Ummata mataan qulfiiti bar ummata kabajaan beeta. Yoo ati isaan kabajee gadhee waan nagaa sanatte waan nagaan beekan. Yaa jara keenya waa siniimu hoggaas gubba wal loltan nama tokkicha arrabsa sooraa jaa arrabsa laal. Soora aja arrabsa mana. Jadi walau tokko tipsa. Amma nuti mana nama arrabsi nuti. Isa nuti olin nama naamusa qabu. Isa nuti hin galchin. Isa hin galchin. Haa ta'u. Nama biraa galchi. Khalas. Giteen ibasirra waa dubbatani laali mana kiyya gitee waa dubbatani. Ammoo saayiluun jiru takkaan dubbadhaa kam dhageeffannee kam dhiisnaa nu hiraarsitanii. Amma miskiina geeffadhaa wayna sinima. Yoolii keenya sana wayna sinima geeffadhaa. Lolli amma deemaa jiru kun. Lolli amma lolamaa jiru kun. Jara keenya ka Harargee bakka bu'uu miti. Ka Arsii irraa deemaa jirus ka Arsii bakka bu'uu miti. Iyyaalaa fi bosonee wal qabee namni lola kana tolchee qabsiise maaf sherroobeen hidhamaaf ka tolchee qabsiise abaluu jeetiin isinitti himu jira. Maaf dirqamaan kara ummataa oliitan sa isiniin kun. Kara ummataa maa deemtan dirqamaan ummatuma jechuun kana dhiisaa. Harargeen nagaa qabdi Arsiin laal dhageeffadhaa jara keenya. Harargeen mee waa isiniimu ibsishaan baalee moo baalee miti Arsii moo Arsii miti ibsishaan kun. Arsii. Arsii dhaabni. Ni beekna. Warra obsa walitti deema. Ibsishaan Arsii dhaami. Maayikiin Harargeemi. Amma silaan asirratti ibsishaa gad deebisee garagalchee ilma baaleeti ijoollee baaleeti akkas nu godhe jee arrabse. Isinii kana dhiigaa isinii dhufaa isinumaas garagalee na arrabsa. Isinuma ammas gubbaa jiru kana maa ibsaa arrabsitan jee nattas garagala. Ibsaan eenyu? Arsiinoo eenyu? Gurbaan talaan tun nuti. Okay, gurbaan talaa maaliif kabajjan? Naa himi. Namni intala nama irraa soddaan sodaadha tanaaf kabajnee ibsa. Soddaan sodaadhaa mi? Kabajamu. Okay, galatoom. Harargee irraa hoo ijoolleen Arsiitoo maayikii kabajji moo hin kabajju? Ni kabajji. Nama dhuunfaatii miti baribsa. Obsa na obsa. Ooyaan dhugaa bakka na dhaggeeffadha. Okay. Ibsaan kabaja qabaa maayikiin kabaja qabdiin ni kabajjan ibsaa akkasi koomandoon ni kabajjan intala maayikii akka Harargeen ni kabajjanii mi? Akka namaa kabajna malee ka Harargeef si koomandooti. Obsi na dhaggeeffadhu muuti kabajnu irraa. Harargee wanni jaama. Harargee wanni jaamaatis lafa jirti. Takkaa Arsii deeyteen tuyin. Arsii wanni jaamaatis lafa jirti. Takkaa Harargee jettee dhufteen tuyin. Maaf hawaasni guddaan kun kabaja dhabe kasaanaan akka namni dhuunfaa tokkicha kun kabajamu sanitti isin biraasin. Isaan maa nu kabajne ibsa. Isaan tuba nu arrabsu jira mati ibsa. Isaan arrabsu jiran kun. Isaan deebisaa si deebisa.
deebisaa takka takka si deebisu. Gosaame ayyi deemsiif takkitti yaati qo'eenis takkitti deemsiif ayye. Siifin deebisaa dhaabbadhu kaa gaafii nu gaafattee nutti ni hiniiti. nama tokko na deebisaa kanatti ni jina muut qabarra cartara na deebisaa. Siitu iyyuu jiraabar nu dhorku jirta haasa ibsa. Way namni wanni maakii ni jaalanna kobboleetitti ibsaas ni jaalanna kobboleessaa akka soddaatti. Immoo ni kabanya isaanii nu kabajaa kabanya malee waan biraatii miti. Harargee fi uummata Arsii gisee jennu immoo nama tokkoo miti namni waan kana godhaa jiru nama hedduudha. Harargee keessaayis nama tokkoo miti nama hedduudha. Tanaaf uummanni kun uummata keenya biyya bakka buunaa jaaniiti godhaa jiran waan taateef akka uummataatti irraa dubbataa jirra malee wannaa miti. Maakii fi ibsishaan ammoo mataa isaanii bakka bu'anii waan hojjetaa jiran malee Oromooti miti Harargee miti Arsii miti tanaaf. Obsi dhaggeeffadhu. Ibsishaan jaalattee jibbitee ibsishaan ilma sikkoo mandooti jaalattee jibbitee maakiin intala Harargeeti. Akka Harargeen akka maakiin kabajamtutti aboo cinaasan gabbuutanii dhaggeeffadha. Dhugaa nama isinitti muffeetanii gabbuutanii dhaggeeffadha mana kanarraa. Dhugaa isinitti maan inni fudhatan dhugaadha jibbitan hallayyaa seentan. Nuti aruusii ol guru dhokaatii yeroo dhaggeeffadhu. Obboleessoo na dhaggeeffadhu la. Akka ibsaan kabajamutti ibsaa caalsisee hawaasni guddaan. Nuti nunna ku bakka dhaabbannee jirra nuti. Nu gabbuusiiti. Bu'i deem bu'i oonan dhaggeeffan gabbu'i wayi maal namni dhaggeeffatu namni nama saayikoloojii haasawaatiin nama immoo namni saayinsiin baranneessa hawaasan baranne waan saayinsii jaama waan hawaasa jaa hin baranne mana barumsaa dhiitaniisa. Maal gaafa jirta seebsa? Maal gaafa jirta? Mucoo mudura. Maal gaafa jirta? Nadhi isaanii. Bukaawanii gaafatu jiru sii maal dhaggeeffatu. Uummanni kun ibsishaan kun ilma sikkoo mandooti mi? Hayyee tahee hoo? Tahee dhaggeeffadhu na dhaggeeffadhu tahee maakiin intala Harargeetiif. Jarri kun akkamitti hawaasa maqaa Harargee jedhamuu fi maqaa Arsii jedhamurra akkamitti guddate jarri kun maqaan Harargee jedhamu akkamitti akka isaan kabajan kanatti kabajaa dhabe maqaan Arsii jedhamu kun akkamitti isaan bira kabajaa dhabe. Eeyyeen gaali eenyu biratti? Hawaasuma kana biratti hawaasuma Harargee fi Arsii fi Injoo kana biratti. Arsiin as jirtu amma Harargee gaafa dhuqa Arsiin as jirtu. Arsiin as jirtu. Ati gaafii Arsii gaafatan maaliif Harargee gaafatta? Gaafii Arsii gaafachuu qaban maaliif Harargee gaafattan? Nyaate abbaa. Gaafin tun gaafii Arsii gaafatu qabdu. Ati usutti yoo ta'e kan baratini hayi. Ijoollaan hin jeessaa nama beekna mana ta'e. Isin daddarbini. Nama tokko naaf hin danda'u. Ani gizee ispoortii akka hin danda'u. Kanaaf siyaasa hayyee. Yoo dandeesse nama wajjin haasa'e. Hayyee si wajjin haasa. Gaafiin Arsiif hin gaafatamu Harargees hin gaafatamu. Amma Harargee yoo ibsishaa ijoolleen Arsiidhaa ibsishaa gad deebiftee arrabsite. Ijoolluma Harargeetiin dhaqee maa ibsisaa gad deebifte jaan takka qabate. Soddaan keenya. Dhaggeeffadhu burqaa burqaa. Yoo Harargeen maayikii gad deebiftee Harargummaan arrabsite arsumaan lafaa si ka'ee maaliif maayikii arrabsitaa siin jaa. Arsumaan nama sababaa maayikii bilookeen beekaa dhaggeeffadhu qaa. Nama sababaa maayikiidhaa wal bilooknee ni jira arsuma keessa. Hanga ammaan tanaa na arrabsuu jira. Hanga ammaan tanaa na jibbuu jira arsuma keessa ta'ee sababaa maayikiitti. Akkami girrisoonni asirraa kun maqaa isaanii guddaa kana nama dhuunfaa caalchisanii maqaa isaanii guddaa kanaaf kabajaa dhaban. Okay, galatoom ilaal maal seeta gaafii silaa ganda Arsiitiin aboo nuti namtokkee intala kanineefu akka biyya kabajnaa akka biyya waliin jiraanna isin akkamitti yoo wallolti ijoollee wal tumti. Namni ablee wal diruun dur jirti. Wal tumuun dur jirti. Caasoo wal qabanii wal kuffisuun dur jirti. Akkamitti ilma keessan kamakiinatti obboleessasaa ilma namtokkee akkasi kabaju san warra isaanii fuutanii makiinatti hidhee lafarra kashorreesse kana bakka takkaa gabbaatanii balaaleffattanii itti bobbaatanii qabdanii mootummaa kannitanii nagaya ummata kana akkasitti akka dhuunfattu isin jaalatu kana akkamin nagaya buusuu dadhabdanii namni jechuu qabduun bara Arsiidha malee Harargee miti. Harargeen maal taate mee akkam godhaa akkam ta'a itti ammayati akkam ta'a. Burqa. Thank you. Ulfaadha. Nama kanaatiin dhabe gaafii gisee namni gaafate saayinsiin barannee isin wanni hin ja'uuniif hawaasan barannee isin wanni hin ja'uuniif gaafii deebisaatiin haa deebite sanaan irraa dhabe haa.
maal taate burqa kana laala kana laala bakkee fakkaatu laali ummanni gaafate waan takka jalaa burqa haasawaa tokko guyyaa haasawaa haasawaa saayinsii tokko guyyaa haasawaitu saayinsiin laali saayinsiin hoggaa jecha tokko barnoota saayinsii keessa gisee barattu jecha tokko si gaafatanni garuu jechi saayinsii keessa jiru san meeqa ni beeyta jecha tokko san keessa 20 keessaa ba'a. Ana ammoo wali qabaan isaan gaafadha ijoolluma sirra jirtu tana bira jirtu tan. Namni kabajaa maqaa nama dhuunfaatii godhee maqaa ganda isaa xiqqeessu jiru akka eenyu taate namoonni beekaa mire. Laali maal seeta ummanni kuni laal ummanni ijoollee ta'e gitarra laali mee ijoollee ta'e gitarra laali mee nuti daale amma ani Harargeedha Oromoo ilma Harargeeti balaan feete yoo buute amma ammumaan tana nakkanani naare je'ee kophaa fedhatti si yoon harkadhe haadatti lee lafarra sharreessu ilma Oromoo abadan bakka sanii yoo ga'e immoo ilmi keenya halkan sanin bulu qabnee fannifnaa qabnee kannina ilma keenya ilma Harargee tokko akkas nama godhee qabnee kannina ammoo bakki itti namni hin gariniif dubbiin Oromoo yes Oromoo nuti hundinuu garuu immoo badaa fi eenyu qabachuu qaba gandarraa dhalate saniitu badaa fi qabatee nageenya sanis buusee dhugaa jirtus dubbatee obboleeyyan isaa waliif fayyisa jechuudha. Arraan kana isin amma nam tokkotu nuti Oromoo dhiyootanis nagee buusuu hin dandeessan. Yaa ooltanis nagee buusuu hin dandeessan. Maallaqa boorsaan guurtanii yookaanis jooniyaan fuutanii yoo geessanis nagee buusuu hin dandeessan. Because nageenyi bakkarraa as bade qabaa bakka sanii buusuu danda'a. Sheekha Baaledha Sheekha Arsit dhalatee fi aktivistii Arsit dhalatee fi jaarsa Arsit dhalatee fi abbootii gadaa Arsit dhalateetitu ilma isaanii kana balaaleffatee ummata kana garaa fayyisuu danda'a. Ilma isaanii san qabee mootummaa kannee ummata kana garaa fayyisuu danda'a. Asi booyaa oolaa feetan gangalachaa oolaa garaan naman fayyu. Fayyaan ilma kee tokko kana mabobbe badii dalage namarraa qabachuudhaan fayyate namni ilmi namaa fayyu. Saniifuu nuti intalas namaa kanineeti kabajas namaa kanine jechis namaatti daanee Oromoo keessaa jaalalaan beekamne jaalala teenya san gaafa namni immoo as deebi'ee akkana lafarra nu shorreessee nu godhu namni garaa nu fayyisu ilma Baalee ka as bahee dhugaadu ilma Arsii ka as bahee ilma isaanii san qabee sheekha isaanii kagartee aktivistii isaanii ilma isaanii san qabee ilma kiyya yookaan fannifadhaa kunoo yookaan ajjeefadhaa waan akkasii isinirra dalage waan heera addunyaa irratti hin dhageeme isinirra dalage waan nafxanyaan Mustafaa Harawwat dalagee isinirra dalage kunoo ilma kiyya'anii feetan ajjeefadhaa feetan furadhaa ilma godhadhaa bakka buufadhaa ilma saniin kunoo isinii jiljibbadheetiin jira aadaa an hin qabne aadaa na bira hin jirre aadaa ilmaan Oromoo jidduu hin jirre ka jedhee balaaleffatu ka godhu nu osoo hin ta'in ilma sikkoo mandooti. Sandhabeeti Oromoon Harargee ulfina sandhabeeti kabaja sandhabeeti eeggatee dadhabeeti arraan tana ifii as deebi'ee wal nyaachuu jira. Ifiif wal nyaachuu jirtan. Ifiif wanni wal nyaachuu jirtan akkas hin goonu ni goona akkas hin goonu ni goona jettanii addaan baatanii wal falmu jirtan. Kanumaa wanni qabu ammas naasu rifaatu dhugoomminni san dhiigummaan Oromummaa ta dhugaa san isin keessa jiraachuu kana qaba ammas jechuudha. Because ammalaa siif isin hundinuu waliin taane bakka sadiitti addi afuritti caccabtanii wal loluu jirtan. Wanni wal loluu jirtanii bakkitti yaatan mana keessan bakki irraa yaatan mana keessan garaan ammoo taa'uufis isin hin dandeenye jechuudha. Soo rakkootan ammoo namni furmaata itti godhuu danda'u sheekha hayyuu ganda san keessaa dhalateetu hattuu baalagee ilmaansaa namarraa qabatee hidhatee ummata kana garaa fayyisee isaanin akka waliin fayyan godha. Qaamni siyaasatis keessi ni jira. Akka guddaan isaanii gadi been dubbanneef akka jabaan isaanii gabbeen dubbanneef qaama siyaasaa tuuboo birootu keessa jirata jettu ta nama shakkisiiftu kanaa jechuudha. Ammoo iyyansi loolamu akkamitti loolame beektaa ijoolleen tun gaafa balaan biroo takka ammas ilaa mucaan akkana nama godhe kun Harargee taate goda awwaloo keessa yoo awwaalle jalaa baasuu hin dandeenyu nama tokko jalaa maaliif Harargeen hin dhiiftu barbaannee finna jechuudha. Ammas iyyansi asiitii miti iyyansa addunyaa tanaa hundaatu dhagayaa jechuudha. Addunyaa tana hundaa walitti garagalaa jechuudha. Iyyansi kun bakka adda addaa ajaa'ibaa hundarraa ta'a.
nutis waliin iyyin nutis waliin balaalefan nutis waliin barbaanne jechuudha. Ibsaa keenya gaafin tuni gaafii obboleeyyan keenya kasi komandoo dhaqanii gaafatanii maaltu isin afaan isin qabee ilmi keessan akkas ilma namaa go maaliif gabbaatanii dubbatiin tattuudha malee tajoollee teenya gaafatanii miti jechuudha kiyyaa fi gaafin fada. Burqa takka maatiin afaan hundi dandeessanii isinirraa gabaabsee yeroo takka dubbadee isinirraa gabbu'a. Laala waan lola kanaa wajji wal fakkaatu namni gaafa takaleerraa taarrarraa taboruu barata si galee nama baadiyyaa hin taane nama kana nama magaalaa ta'e malee ibidda qashaarraa eeguudha. Qashaa jechuun waan dafee bilbilee bakka irraa eeganii jira. Lola kana amma warri keessa beeku warri ijaan agarru waan takka dubbanne wanni kun histiriidhaa gisee isin haasa'u isinitti hin dheerate isinirraa hin qabaabsa. Hawaasni kun bakkatti dirqama walitti dhufuu jira. Hawaasni kun Suudii keessa osoo hin taane Yaman biyya osoo hin taane bakka dirqama hulaan biraan jire takkitti inni hojii dabruu jira. Bakka sanirraa lola kan eeguu feena akka kiyyaa kun faan karaa kanaa jira. Karaan Suudii ittiin seenan kun karaan Oromoodhaa tokko. Dirqama Arsiinis Harargees karaa Oromoo tokkichaa san dabruu qaba. Jarri kun kaleessa karaa san keessaa qooda akkan qabaanne ifi isaaniiti if baasan. Ammoo namni isaanii gurguddaa waan kana keessan beeku bara 2012 anachin jira 2012 irraa kaasee hanga 2013 waan ijoollee Arsii tan akkamitti akka achii deeman bara san keessa jarri Arsii kun nuyi gaara qabaachuu qabna jedhanii akka manguddootti jarri kun amma namni Arsii qawween qabu jedhan akkamitti akkan qabne namni keenya hin beeku qawwee qabaachuu qabnaa warra